تاسيسو obboleewwan keenya namni bu'e takka milkoomne yaani mee ilaalaasin Atsee Yohannis kan ulamaa nama boruu meedaatti nama 19,000 fixe sun Atsee Yohannis mataan isaa murame matammatti gal mee ilaala biyya keessatti illee qabaramuu hireen arganne beeka biyya keessatti illee awwaalamuu hireen arganne beeka mataan miniliki iita'ee juzaamaan tortoree Rammoon itti yaa'ee qaamni isaa tortoree jiraan isaa jibbamee sirbatti tokko kan jedhi baafatan tokko harka isaa siiqoo baaxaa keessatti dhoskuudhaa jedhanii bar gar tokko harka tokko hin duuchan turanii harka isaa mirgaa kanatu ciramee dhume jedhanii harka isaa tokko hin dhoskuudhaa jedhaniiti sirballee gisee sirbanu aadaa jaraati gaa aadaa jaraa gisee nutti agarsiifatanu waan gurraatti sana keessaa wanni jirri harka muramtu tokko akkana godhanuufi kan Miniliki aadaadha malee harki isaa waa ta'eetii miti jechuu fakkeessuudha jedhaniiti garuu kan isaa harki akka rabbii ta'eetii ciccitee juzaamaan rabbiin isa fixee otoo inni duniyaadhaan jiraatu guyyaa 4 xiraa'ee gatamee ka'eetii maayyii irratti jechuudha du'ee owwaalame rabbiin irratti hin deebne alhamdulillah baga keetaan wallahi keenu taasifadhu keetaan hawwaan taanu ammallee yoomillee hawaasa keenya hawaasa kabajamoo hawaasa baa hawaasa dhiyaa hawaasa kaabaa hawaasa kibbaa roorroon nurra ga'u hundisaa nu yaachisa roorroon dhihaarra ga'u nu yaachisa roorroon ummata keenya ilma namaarra ga'u nu yaachisa roorroon hawaasa keenya irra ga'u immoo daran nu laales nu madees akkuma beekamu Teediroos dubartii tajjeefte isa jarri of ajjeesse xiyyiit xaxxaa jedhani onnee maalii qabdi onnee ittiin of ajjeeftu dhiira onnee qabdi of ajjeefti bar of ajjeeftutu onnee barbaachisaa bar yoollee rabbiin wallaale namni of ajjeesaa jedhani of ajjeesuun garuu onnee taajoma of ajjeesuun onnee taajoma wallahi alazim akkas dhiira onnee qabdu onnee maalii qaba warqituu moo maaleenyu isin inni obbiraa qabu sun isiituyyuu xaagodee lafa buusee seenaan dhugaan akka kanaa seenaan inni jedhi tolfatan garuu inni jedhi tolfatan of ajjeeseedha inni jedhi faabirikeetii godhanii ofii jaraatii warshaa haasaa jaraa keessaa kan ba'e of ajjeeseedha yaa of ajjeesee dhiise Teewodiroos akkas Minilik akka amma jennee kanarratti du'e mee ilaalaa hubadhaa rabbii jedhaati mee ilaalaa hubadhaa Hayila Sillaaseen inni hizbaawi nuuroo oomishee gadi qabuu keessatti akka hawaasni keenya hin baranne namni maqaa Muhammad qabu akka mana barnootaatti hin galmeeffamne yoo qabaatee jedhe immoo amantii isaa yaada isaa kaayyoo isaa qabatee akka inni seenu godhee kan hawaasa keenya irratti hojjetaa ba'e Hayila Sillaaseen mataan isaa ofii isiitii inni waa barsiifataa ba'e darasaa isaatiin jedha maqaa darasaa illee balleessuu ta'a darasa illee hin jedhuyyuu barattoota isaa jechuutu irra gaariidha darasaa jechuun kun nu biratti afaan isaa tokko haa ta'u malee hiikaan isaa tokko haa ta'u malee kabajaa qaba kanaaf barsiisota isaatu fuudhee mana fincaanii keessa buusee achitti galaafateen fincaan dhugdee duute siinis kaydiin nama mee Firaa'uunuma irraa jalqabaatu iyyuu yaadame hawaasa sana booddee zulmii nama irratti hojjete hundasa akkan itti du'e akka jedhitti addunyaa kanarraa gale warri ilma namaa kanarratti roorroo yaadu hamtuu yaadu takka takkitti milkaa'ee duniyaa kanarraa galu wamina ajaa'ib dargiin hamminni ittiin ofoolee amma wanaa mariin jara warri hojjete addunyaa kanarraa gale laakiin namni silaa seera du'a seera isiin bade malee isiin mataa isiitiif jirti Mangistuu Hayilamaariyaam amantiin isa kanaa isa sana hin jedhu maal jennaan amantii miti ajaansaa amantii miti jennaan amantiin hin jiru jechuudha amantiin hin jiru jechu ilaal jarri kaan kan ofii guddifteeti nu kana gadi qabdee harka tokko nurra ciqilfattee addunyaan eega gaafa Portugaalii fi warri Imaam Muhammad ajjeese sun eega gaafa jiratti hidhataniiti har'as footoo Puutiin fudhataniiti hiriira nagaa ba'u argaa jirtu haa ta'u baroodha baga bahanii rakkoon qabu maaliif jennaan eenyummaa jiraatti keessan agarra akkuma beekamu Mangistuu Hayilamaariyaam amantuma kana cufa yeroo Mangistuu Hayilamaariyaam keessa ummanni islaamaa waraanatti makateeti leenjifamee waraana dargii ta'ee namatti dhukaasee akka ajjeesuu danda'u ofitti meeti kan inni gale ummata Oromoos ummanni islaamaas akkuma kana dhaqee wajjiniin leenjifamee maqaa Muhammad baatee maqaa maalii baatee roorroo qabaatullee laala mana wal caalalaan dhaqee keessa galee waraana fedhe keessatti hirmaatee dhaqee lolee dhukaasee ajjeesuu akka danda'u ofitti mee baree muuxannoo irraa argateeti kan inni gale faayidaan nu fayyadamne waan dinqiidha bara
gaafa sana keessa dirqamaan namni barnootatti galee barnoonni numaa inni gaafa duraa balfamaa bahe amma moo humnaan akka inni galee barsiisu waggaan 17 sun wanni inni hojjetu wanni inni balleesse sana hunda maaliif jennaan ummata Oromoo namni amma isaaf miidhe hin jiru waan ta'eef hamma sana immoo namni ummata Oromoo miidhe beekaa keenya Hayilee Fidaa jedha eenyu jedha namoota gaggaarii biyyi qabdu fincilaa kooti nafaallaa dhaabbatten jiruudha namni amma Mangistuu Hayilamaariyaam nu miidhan jiru biyya keessa jiraachuu hireen arganne isinis baatee biyya alaa teessi hamma umurii sii guutuu biyya ofii hawwaa jiraatti malee hin galtu abadan biyyatti akkatti galtuu hin qabdu maaliif jennaan hin galtuu waan isin hojjette irra guddaadha waan ta'eef mee ilaala Mallas Zeenaawii kaydii hamtuu fudhattee gadi baatee ummata keenya irratti abaluu fi naannoo abaluu Arsii fi Baalee fi Harargee jettee maqaa dhooftee jennaan ummanni keenya yaa Rabbi sitti deebina jedhee du'aayitti kadhatee jennaan rabbiin keenya subhaanallah eega gaafa inni Baaleef Arsii akkabaabii yemmiganyuut eega gaafa jedheeti takkaas nagaatti hin deebine achumaan rabbiin mataasa qabee mataasa keessatti dhiigni dhoohee qillee ciniinee du'ee addunyaa kanarraa gale seenaa galmeeffatee deeme seenaa mataasii galmeeffatteeti kan isiin deeme ummata keenya hawaasa keenya ballo arras rabbiin qabna nuti yeroo kamiinuu nuti takkana baratti kanneen beeynu abbaan barbaade gara kanaanis gara sanaanis bahee nuti rabbii keenya irratti kannee deemna biiznillaahi ta'ala kan rabbii hataanu kan rabbii taanaawwaa tokkolleen taanu biiznillaahi ta'ala arras ta'u egereen keenya diinii keenya irratti ummata keenyaaf roorroon ilma namaa kamiinuu amantii fedhe haa qabaatu amantii islaamaa haa qabaatu fedhu nasaaraa haa ta'u fedhu kiristaanaa ta'u pirotestaantii haa ta'u roorroon ilma namaa hundi roorroo keenya waan ta'eef nuti warra roorroo namaa roorrifamu nuti warra roorroo namaa laalatu nuti warra qimmiidaa namaa dhukkubsatu waan taaneef akkuma kanatti yaada egeree keenyaaf warra bakka qopheessaa deemu rabbi nu haa taasisu hawaasa keenya wanni nuti dhaamsa keenya irratti dhaammachuu barbaannu hamma yoomitti kadhataa taanee diinii keenya irratti waan tuqaa daraan tuqinaa jedhaa jiraata yennu jarri immoo nu dhiisan immoo shoo gammadaa amma yoomitti jiraannaa miti wanni nuti ala teenyee harka rukunnee filachuu qophaa qophoofnu hin jiru mee hawaasa keenya keessaa hayyoonni mari'adhaa akkamitti